waan hunda miidiyaa irratti naasaadhe maal taate siduna. Namni uummanni miidiyaa kun gowwaadha. Namni waan qoosaaf jedhullee waan namni waan of jedhullee waan biraatti hiikkate nama arrabsa. Dhiisi qabaa amala miidiyaa biraa. Jaarsi kan kee bakka deemu sitti deemuu qaba jedhanii haasa'uun. Akkasitti ni hiikkatan isaan gowwaadha namni miidiyaa kana. Ati daaretti haasofte isaan immoo sharafa biraa itti kennan sii galee. Ani waa'ee miidiyaa kana sirriitti beeka. Haasaan sirriin dhufu haasaa jal'ataa yoo haasaan sirrii fidatan jarri. Beekala. Warra miidiyaa yoo maal jettan gammachiisa beektaa jaarsi keenyatuma ija na jaamsaa bakka deemuunatti nimu guyyaa lama argine guyyaa sadii argine ati jettan hin gammada. Garuu noormaali ati jaarsa fi jaartiin jaalala walii qabaatu ittiin ta'e gara gubatan fedhan. Yaleen jaalatan akka jaalalli sirriitti deemuu fedhu namni. Dhugumatti wallaahi. Kanaaf waan miidiyaa irratti haasoftu dhiisi waan wannoon jiraame waa'ee mana keetii fa'aa keessattuu miidiyaa irratti naasa'e. Waa'ee namaa naasaa areereeti. Waa'ee makoo laala dhiisi waa'ee namallee naasa'e ni maal goota toffadhu gunoo. Amma namni tokko gaafa akkasitti taa'ee nama wajjiniin yeroo haasa'u ani wanti na qallalu yoo jiraate waa'ee namaa haasa'urra waa'ee dhuunfaa kooti haasa'udha. Kunoo waa'ee dhuunfallee akka taasa'amu jedhamu dhageeffadhu. Miidiyaa kanarra parsantii 100 keessaa 70 mataan isaa nagaa hin qabu. Parsantii 30 namni nagaa asii galee. Parsantii 70 haadha jireenya kan keessatti itti jiraachuu waan akkasitti nama dabaayisa wayi. Akkasii miti. Wallaahi hagayoomii waan naasoo filadhee waan nyaadhu filadhee waan uffadhu jarri naa himanii waan nyaadhu jarri naa himanii waan uffadhu naa himanii jechuudha akkuma jira. Miidiyaan akkasii miti. Miidiyaa jechuun bar qilleensa. Wanta godhamu namni gochaan agarsiisa malee jechaan ni miti. Jechuun faayidaan qabu namni jechaan. Haasa'umayyuu jechuun afaan keetii bahuyyuu jarri si filachuun qaban bar. Bichaa miti. Kun addunyaa guutuudha. Meelaa lama jara dhafaate jara makkii jara asli jara mubaarak maal kana. Haasaa isaan sa'a tokko haasaan keessa haasaa bakka isaan tokko muranii suuraa nama biraa fa'aatti maxxansanii waan isaan hin haasofne walitti fakkeessanii eegalee. Namoota si jaalan dogongorsiisuu yaadan malee kun waa'ee jireenya namaa jiraatu maalitti miti. Kaayyoon nama miidiyaa waa balleeffatu adeemu. Si qofaa miti bara addunyaa guutuudha jira. Eegale amma meelaal fakkeenyaaf amma samoon ibsi shaafii maakin miidiyaa irratti aktiif ta'anii jiraniimi. Viidiyoo yoo inni geemii nama bira hojii taphate dubartii hojjakka waan inni jaalalaaf achi fa'aa dhaqeetti akkanuma baranii makii ganee maalii jedhanii yoo ispishaan yoo makiin immoo gara biraa wajjin taphatte. Inji jijjiiran jechuun walitti buusuuf fixratti godhan. Amaluma miidiyaati kun. Siigalee fakkeenya namoota biraa fudhadhee jechuudha. Amma haadha faatee tana mee ilaali. Haati faatee tana miidiyaa irra teessu otoo akka namni arrabsuutiin. Garuu injifattee irra ooltee ima jirti jechuudha maaliif amala isaanii barteetu ka bulooka ka hojii jiraatamu hojii jiraataa deemama. Wallahi nuti amma waan jireenya laayifii dhuunfaa fi laayifii riyaaliitii keessa jirruuf munkisitti fakkaatu mala addunyaa guutuu akkasii yaati. Eegala miidiyaa injifatan malee hin injifatamaniif injifatuun immoo maal inni karaa isaan daandii jalaa cufta. Namni akkas ta'e akkana godhi akkasitti dubbatu warri miidiyaa kanarratti na hordofu na ajajee eenyu ajaju amma rakkoo maali hinda'umatti koo akkasiin jechaa jiru isa sanii bar kiftatti jarri barbaadu san gochuu fi dhiisuun biddeen afaan isaan qabudha malee waa'ee wal ajajuu maalii miti eenyu warri hatta feemas nu yoo nama ajaje hin godhamuuf si galee namni akka amataa ofii. Maarsaa barreedi akka namni social media akka namni fedhutti jiraachuudhuma hin dandeessu malee sittaasibu maaliif osuma akka namni fedhutti jiraattu iyyuu amalli kan kenni dhuguma eenyummaan kenni dhuguma si harkaa baa guyyaa tokko achuma sirriitti wanti miidiyaaf jiraatan hin jiru akkas osoo hin ta'in kiftatoota jara barbaaddu san cufta jala qadaadaa jala cuftee afaan qabuu qabda. Ammoo wantoota akka deebisuu fi wantoota akka waan isaan jedhan san gochuu minaaminni kiftattii uumuufidha si galee. Kiftattii uumuu dhabuun immoo waan ofii
fakkeenyaaf wanta namni viidiyoo waraabee maxxansee ittiin shaqqalatu san fa'a afaan qabda. Si jala taa'ee viidiyoo keessaa posotoo dhabe dhiisaa jechuudha. Maal jette Oromoon dubbataa salphisuun jalumaa callisuu jette. Si jala Waafeeti wallaahi. daandii ofii irra deeman malee wanyima wacamarraa miti gaafa nuti Oromoodhaaf kufnee cabnee jenne sanillee hima arrabsamaa turre baay'isawee. Akkuma kasi faarsu jiru kasi arrabsullee hima jira. Maalitti beekta waa'ee qabsoo siin jedhanii. Oromotu si ergatee siin jedhanii. Wallahi hatta anama yeroo wayii wallahi itti dhabee beektaa biyyatti wannoo waa'ee qeerroo kanarraa nu sabasabanii ijoollee waa'ee nu hidhanii. Gaafa gallu gaafa achi hidharra nu hiikanii gallu namoonni magaalatti nu simatanii beektaa inni kun immootu baga keetu eenyu si ergate abbeetti jallisteen ajajamtu maaltu fuudhee akkasiin jedhan maaltu fuudhetiniin ibidda mootummaa bineensa afaan si buuse nutu si ergate ganda kenna rakkoo qabaasiin jaa wallaalummarraa ebar kana miidiyaa dhiisii lafattu so ignore godhamaa jechuudha. Hambana hartan immoo jechuudha akka bilookiin jiru quba qabaadhaa ishii. Bilookii jechuun maa jechuudha? Mana hidhaa guddicha. Bilookiin osoo jiraatu baate namni hundi miidiyaan dhiisa waayizawee maaliif? Sila ani gaafii takka si gaafadha si duraa jira. Namni akka Itoophiyaatti tamma yeroo ammaa kana namoonni akka Raayyaa, akka Jawaar kanneen kabajamu hin jiru beekte. Garuu warri miidiyaa kun isaanifuu asheeyamanii biroo kabajaa akkasuma hin qabaniif mataan gaggaragalchanii uummata arrabsu. Namoota akkanaa kanarra mee ilaalta? Anaaf si jaalatee girgirrii uumuudhaaf irratti hin godhu. Nama as naannaa abbaan sun abbichi abbootiin dhimma waa'ee ajandaa sanii miidhamuu fi aaruun mala garuu namni ilaaluun bohaaraan ofirratti argamee ta'uu fi kiyyaan bohaaraa garuu deebi'ee waan na mudateef garaa na nyaata namoonni. Hin cubbifamta. Waan ittiin goone sirra kaa'amaa. Waan ati irraa quba hin qabne siin jedhamaa. Eegale. Sanitti immoo deebisuudhaaf dhugaa kee himuuf jettee deebii deebisaa oolte. Sii galee waa'ee keetu barama. Waa'ee keessa keetitu barama. Jireenya kiyyaan iccitii godhuu barbaada malee yoo wantoota ta'e wantoota jaalatee girgirrii uumuudhaaf irratti hin godhu. Nama as naannaa abbaan sun abbichi abbootiin dhimma waa'ee ajandaa sanii miidhamuu fi aaruun mala garuu namni ilaaluun bohaaraan ofirratti argamee ta'uu fi kiyyaan bohaaraa garuu deebi'ee waan na mudateef garaa na nyaata namoonni. Hin cubbifamta. Waan ittiin goone sirra kaa'amaa. Waan ati irraa quba hin qabne siin jedhamaa. Eegale. Sanitti immoo deebisuudhaaf dhugaa kee himuuf jettee deebii deebisaa oolte. Sii galee waa'ee keetu barama. Waa'ee keessa keetitu barama. Jireenya kiyyaan iccitii godhuu barbaada malee